Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Caffee Miidiyaa odeeffannoo torbanii keenya isiniif qabannee dhiyaanneerra hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turuun akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra oduu wajjin Alammii Mangistuuti. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa koreewwan caasaa sabbataa Buraayyuu Adaa Bargaa Sulultaa fi Hoolotaa waliin marii gaggeesse. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa koreewwan caasaa sabbataa Buraayyuu Adaa Bargaa Sulultaa fi Hoolotaa waliin dhimmoota haala yeroo fi hojiiwwan waldaan hojjechaa jiru akkasumas burjaaja'ina namoonni tokko tokko uuman irratti hubannoo kennuudhaaf mariin gaggeeffamee jira. Koreewwan maricha irratti argamaniif hojiin hojjetamu kamiyyuu dambii ittiin bulmaata waldaa hojii gamtaa fi seera koomishinii hojii gamtaa federaalaa eeggateet hojjetama waan ta'eef olola namoonni dhuunfaan faayidaa dhuunfaa isaanii waldaa irraa dhaban asiifachi oofaniin in burjaaja'inaa kan jedhan hundeessaa fi pirezidaantiin waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu waldaan tokko akka mul'ataaf kaayyoo isaatti galma ga'uuf gaheen hooggansaa olaanaa ta'ullee miseensonnis shoora isaan irraa eeggamu bahachuuf dirqama kan qaban yoo ta'u dargaggoonni hojii waldichaa harkaa qabanis cimsuun yoo hojjetan milkaa'ina karoora qabannee ni saffisiisa jedhaniiru. Dabalataanis koreewwan caasaa beekamtii hooggantoota olaanoo malee miidiyaa hawaasaa kamiyyuu maqaa waldaatiin banuunii fi walga'iis waamuun dhorkaa akka ta'es koreewwan caasaa waltajjicha irratti argamaniif dhaamameera. Koreewwan leenjicha irratti hirmaatanis humna namaatiinis ta'ee diinagdee of harkaa qabnu jabeeffachuun waldaan keenya biyya keenya irra darbee hanga addunyaatti beekamtii akka argatuuf cimsinee hojjenna jechuun yaada isaanii kennaniiru. Dhuma irrattis pirezidaantiin waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu koreewwan caasaa hojii isaanii haala karoorfameen hojjetan dinqisiifachuudhaan gara fuulduraatti koreewwan caasaa hundi kaka'umsaa fi aamleedhaan akka hojjechuu qaban dhaamsa isaanii dabarsuun walga'ichi goolabameera. Itiyoophiyaan qajeeltowwan karaa nagaa fi faayidaa waloo hordofuun ulaa galaanaa argachuuf hojjechuu itti fufti jedhan muumichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed koora sochii biyyoota walabaa Yuugaandaa Kaampaalaatti gaggeeffamaa ture irratti kan argaman ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed biyya isaanii hanga fedhiin ulaa galaanaa argachuuf qabdu guutamutti hojii akka itti fuftu dubbatan. Kunis karaa qajeeltowwan nagaa fi faayidaa waloo mirkaneesseen ta'uu akka qabu ibsan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed koora 19ffaa biyyoota walabaa irratti biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne fedhii misooma uummanni gaafatu guutuuf kan rakkatan ta'uu eeran. Kanaaf Itiyoophiyaan rakkoo ulaa galaanaa dhabuun ishee mudate furuuf carraaqqii taasisaa jiraachuu koora kanaaf ibsan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed koora kana cinaatti gaggeessitoota biyyoota garaagaraa waliin michummaa cimsachuuf dhimmoota fedhii waloo ta'an irratti mari'ataniiru. Sochiin biyyoota walabaa kun biyyoota addunyaa miseensa 120 kan qabu yoo ta'u dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti aansee gurmaa'ina biyyoota addunyaa irratti guddaa ta'edha. Koorri biyyoota walabaa waraana addunyaa lammaffaa booda fedhiiwwan biyyoota guddataa jiranii eegsisuudhaaf kan hundeeffamedha. Koorri sochii biyyoota walabaa Yuugaandaa magaalaa Kaampaalaatti gaggeeffame kun dhimmoota garaagaraa irratti mari'ateera. Itiyoo Telekoom bara baajataa kana ji'oota 6 darbanitti galii waliigalaa birrii biliyoona 42.9 argachuu isaa beeksise. Hojii gaggeessituu olaantuu Itiyoo Telekoom Firiyoot Taammiruu raawwii hojii walakkaa bara baajataa 2016 ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Itiyoo Telekoom tarsimoo guddina dursaa waggaa 3 boca hojiirra oolchuu erga jalqabee waggaa 1 fi walakkaa ta'uu isaa ibsaniiru. Kanaanis Itiyoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuuf dandeettii ijaaraa jiraachuus ibsan. Hanga ammaatti magaalonni 463 tajaajila dhaloota arfaffaa irraa fayyadamoo ta'uu himaniiru. Ji'oota 6 darban magaalota haaraa 40 fayyadamoo tajaajila kana taasifamuu ibsan. Gandoota baadiyyaa hedduu keessatti hojiin neetworkii babal'isuu fi ijaarsi haaraan hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Dhaabbilee opereetaroota telekoomii addunyaa 774 keessaa Itiyoo Telekoom sadarkaa 19ffaa irratti akka argamu eeranii Afrikaatti opereetota teelee 195 keessaa sadarkaa 2ffaa irratti akka argamu ibsaniiru. Bara baajataa kana ji'oota 6 keessatti galii waliigalaa birrii biliyoona 42.9 argachuu isaa eeranii tajaajila galii sharafa alaa irraa doolaara miliyoona 84.7 akka argate himaniiru. Kunis bara darbe yeroo wal fakkaataa waliin wal bira qabame yoo ilaalamu dhibbeentaa 26 kan dabale ta'uu himaniiru. Kubbaaniyyichi bara baajataa kana ji'oota 6 darbanitti bu'aa qulqulluu birrii biliyoona 11.5 kan argate yoo ta'u kunis kan bara darbe yeroo wal fakkaataan wal bira qabame yoo ilaalamu guddina dhibbeentaa 14 agarsiiseera jedhaniiru. Ji'oota 5 darban ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf galiin birrii miliyoona 500 ol walitti qabamu waajjirri qindeessaa galii walitti qabu piroojeektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa beeksise. Itti aantuu daayirektara waajjirichaa Fiqirte Taammir waajjirichi ji'oota 5 darban hawaasa irraa ijaarsa hidha haaromsichaaf galii walitti qabuuf hojiiwwan dandeessisan hojjechaa turuu himaniiru. Haaluma kanaan ji'oota 5 darban maloota galii walitti qabu adda addaa fayyadamuun hawaasa irraa galii birrii miliyoona 525 walitti qabuuf karoorfame birrii miliyoona 503 walitti qabuun danda'amuu himaniiru.
maloota galiin kun ittiin walitti qabame keessaa gurgurtaa boondii biyya keessaa fi kennaa gurgurtaa boondii diyaasporaa irraa fi kennaa gurgurtaa kuppoonii fi ergaa gabaabaa moobaayilaa 81 duwwaa kan eeramanidha jedhaniiru. Ijaarsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kun ariitiin xumuramee galma yaadamee akka ga'uuf hirmaannaan uummataa cimee itti fufuu akka qabu waamicha taasisaniiru. Kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata ture. Qophiilee keenya hafan wajjin turtii gaarii.